daawwattoota fi hordoftoota qophii tarkaanfii shoo kun tarkaanfii shoo. Tarkaanfii shoo aadaa, duudhaa fi seenaa uummata Oromoo irratti kan xiyyeeffatedha. Maal egaa daawwattoota keenya qophii kana qopheessuun kan isin waliin turu an Reewwot Yoosef jedhama. Harka fuunee akkam jirtu hordoftoota fi daawwattoota keenya kun tarkaanfii shoo. Guyyaarraa keessummaa kabajaa qabadhee isiniif dhiyaadhee kan jira. Iddoon itti argamnu kun iddoo hojii obbo Tasammaa Hundeeti. Hojiin isaanii aadaa uummata Oromoo fi aartii uummata Oromoo irratti kan hojjetan yoo ta'u nama seenaa guddaa qabudha. Seenaa isaanii kana amma har'aatti haala jireenyaas ta'u haalota garaagaraatiin uummata Oromoo bukkeetti beekamu guddaa hin qabatin yoo ta'e iyyuu garuu hojii isaan hojjetan kun hojii uummata Oromoo bukkeetti hawaasa guddaa bukkeetti kabaja qabuu fi fudhatama qabudha. Isaan waliin turtii taasisa. Maqaa keessanii fi mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa lafitti jalqabdan ibsa. Mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Tulluu Marattidha kan baradhe. Amma mana barumsaa kutaa 10tti naannoo sanatti baradhe. Amma sadarkaa barnootaatiin maalirra keessaniitidha kan ibsa jirtan? Sadarkaa barnootaatiin ani baay'ee waan deemee hin qabu haala tokkotiin naan mijanne achuma irratti wanta dhaabatudha. Maatii horattanii ijoollee meeqa qabdu? Ijoollee nan qaba, ijoollee baay'ee qaba. Ijoolleen koo hiriyaa makooti amma. Maal hojjettanii jireenya maatii gaggeessaa jirtu? Ani gara caalu hojii mukaati. Isa kanarratti hojii aartii irratti boca adda addaa, odaa, kaartaa, waan hundumaa kennaa Oromoof ta'u baay'ee aartiin uumamaan waan mana keessatti uumamee jiru yeroo amma ijoollummaa koo sadarkaa tokkoffaa kutaa 3-4 yeroo hin jirullee barsiisaan koo na ajaa'ibsiisa. Kanumaan namoonni jireenya jajjabeessanis ni jiru. Ani aartiin adda bahee jiraachuu hin dandeenye. Kanumaan bukkeettan hojjedha malee amma hojjechuuf illee wanta rakkisaadha. Baay'ee ikonoomii barbaada. Hojii aartii kanaaf bakka kanatti yookaas iddoo hojii idilee keessanii kanatti hojii aartii kana akkasitiin hojjettanii deemuudhaaf isinii ta'a? Akkamitti isinii mijateetu? Jaalalan qabu irratti amma dhiisuu fi aartii gar tokkoon quuqqaas nan qaba. Aadaan Oromoo waan dhokateeru baay'ee jira. Fal'aanaan illee tuqamne aadaa Oromoo keessatti. Kanaafuu isaan kana isaan dhokateeru sun daa'ima ta'e immoo farda qabdu jaarsolii faana ogeedee waan baay'ee aartiin Oromoo sammuu koo keessatti bocamee jira. Inni kun na raffisuu hin danda'u. Dhiisuu fira hin danda'u. Haala kanaaf. Odeeffannoon ani waa'ee keessaniif qabu fakkii kaasuudhaanidha. Fakkii kana yookiis immoo aartii kana bara meeqa jalqabdan? Ani ijoollummaa makootti waa'ee aartii kana egaa hawaasni keenya yeroo baay'ee waan inni hojjetu aartii faana walitti hidhaadha. Waan adda addaa bocuu, fakkii kaasuu keessattuu 91 keessa akka aanaa irratti amma godinatti irra dorgomii waraqaa na qaqqabsiisanii ture. Isaa asitti immoo 93 itti fakkaata dorgommii irree amma embaasiitti irree badhaasanaa kennanii ture. Hojiin aartii kun iddoo kanaaf isinii mijataadha. Iddoo kanatti hojii aartii akkasii kana hojjechuuf akkamitti isinii mijata? Boqonnaa kootti manattis yoo ta'e, diidattis yoo ta'e, iddoo natti mijatetti hojjedhee waan tokko dhoksees kaayee homa jedhee tani wanni jedha malee mijataan. Toleegaa fakkiin kun yookiin boci kun maal ibsaa? Odaan akkasidha moo odaa akkasii akka argeen beeku? Egaa kuni maal sitti fakkaate? Waa'een gadaa ofiisaayyuu namoonni kan irraan ajaa'ibsiisatanidha. Waa'ee seera gadaa. Kana seera gadaa kana fakkaatti akkam godheetan dhiyeessuu danda'a. Beektonni illee har'a yoggee ibsuu barbaadan baay'ee nama hayyuu guddaa gaafata. Kanaaf marsaa gadaati. Seera gadaa keessatti hangafaaf quxisuu, bitaan mirgaan immoo dhiiraaf dubartii wal qixxummaa madaalliidha seera gadaa keessa jiru. Madaalli warri jalaas wal qixxeedha, warri gararraas wal qixxeedha. Shanan
odaa Oromooti, shanan gadaa Oromooti, hundeen saammoo tokko. Miirri namarree shan jedhamti. Gadaan hiika qaba. Egaa hundeen isaa hiddisaa tokko Oromoon tokkichadha. Gadaan isaa shanaa ta'u malee, odaan isaa shanaa ta'u malee Oromoon tokko. Kun shan baay'isuu 8 barruu gadaa waggaa 40tti baallii walakkaa fuudha. Seerri gadaa waan bal'aan kun, seerri gadaa waan guddaan kun handhuuma eenyudha? Ilmoo namaati. Ilmoo eenyudha? Oromoodha. Sammuun isaa kanaafidha. Fakkiin kun inni asirra taa'e. Marsaa gadaati jechuudha. Haa ta'u malee yeroo ammaa immoo amma irree horeedha. Yuuniskoo irrattis galmaa'eera jechuudha. Hiddisaas qajeeleedha. Kanaafuu akka barbaadan kanaa booda seera gadaa balleessuuf illee hin danda'an. Kun salphaadhumatti daa'imaafis haa ta'u nama kamiif illee bifa aartiitiin gadaan maal akka ta'e takkaatti agarsiisu. Kanaaf kana xiinxaliitan boci. Barruun kun maaliif harki mul'atu kun jechuudha? Barruu gadaa 40 barruu gadaa jedhama. 40 barruu gadaa 5 baay'isuu 8 kan. Namti tokko. Inni kun immoo maal odaa walaqqee irratti qabatanii jiru? Maalidha maal ibsa? Aartii tokko nam tokko gahee kaasu aartiin afaan qabaa, ni dubbataa, gurra qabaa, ni dhagahaa jedhu. Kana ogeessi aartii tokko wanta kaasuuf waa tokko xiinxaleetu. Amma abbaa gadaati. Hayyuu lubaa abbaa gadaati. Isaan kuni jaarsadhas. Haa ta'u malee maaliif laphee irratti qabatanii? Seera gadaa Oromoon bara baay'ee utoo walirraan citiin barreeffama malee ufaa darbaa alasaa walitti dabarsaa ittiin wal bushaa. Kana hundumaa ani inni bocamee jiru eessatti sammuu isaa laphee isaa keessattidha. Kanaaf seerri gadaa safuun gadaa laphee Oromoo laphee keenya keessatti bocamtee jirti. Warra seera gadaa beekuuf warra seera gadaa wanni jechuudha. Isaan kun warri durii akkasitti dabarsaa dhufanii nuu kennan bara amma kana. Barri gadaa baay'ee dheeraadha. Hamma kana barreeffama malee amma barreeffamni booda haa babal'atu malee sammuu isaanii keessatti laphee isaanii keessatti bocaniitu. Jaalalli isaa, boonyi isaa ammayyuu laphee keenya keessa jira jechuudha. Egaan daawwattoota keenyaa kan amma yeroo kanatti waliin ilaalaa jirrus qophii tarkaanfii showudha. Iddoon nuti itti argamnu bakki nuti amma jirru kun iddoo hojii obbo Tasammaa Hundeeti. Ammallee turtiin keessan nu waliin ta'u isiniin jecha wantoota baay'ee wantoota hedduu ganaa nutti agarsiisan waan dheeraa waliin ilaaluu qabna waan ta'eef nu waliin tura. Maal asiin kun immoo waan baay'ee qabattee jirti. Dugda irratti soobaa bu'aa baatti harkattis qabattee jirti. Maal? Isheen kun intala abbaa gadaati gaa Oromiyaadha garuu. Akka Oromiyaati harmee jedhee tana nan kaasee. Maaliif bara baay'ee tasgabboofteen beektu. Harmeen keenya beekta. Haadhi jechuudha. Haadha irraa nyaanna, irraa dhuunaa, ishee irraa dhalanne harmeen kan. Haadha ijoolleen ishee immoo jalaa bittinnaate jiru. Bu'aa bayii qabsoo bara baay'ee. Egaa amma dugda ishee irratti waan nyaatamu baatteetti. Gilgilii ishee irratti qabattee dugda isheetti saamsattee hidhatteetti. Hidhannoon ishee sabbanni ishee asitti alaabaan kun alaabaa adda bilisummaa Oromooti qabsoo irra yeroo baay'ee kan ture dhaaba kanadha. Intala abbaa gadaati. Hidhannoon ishees immoo intala abbaa gadaati. Gadaan mallattoo Oromooti. Garuu harmeedha. Oromiyaadha. Amma ijoolleen ishee jalaa bittinnaatee jirti. Ijoollee ishee walitti qabuuf barbaaddi. Gar tokkoon isa beela'eeru immoo nyaachisti. Golli harmee immoo golli haadhaa duwwaa qabaare. Waa nyaachisaa barbaadaa. Isa doorsisu immoo ofirraa dhoowwachaa. Qabsoo bu'aa bayii bara dheeraati. Isiin deemaa jirtu kanadha. Amma daandii kanarra achi gateedha asii ol deemaa jirti. Taa'umsi lafa isaa immoo fincaa'aa qaba. Wanta magariisuudha. Duumni isaallee tulluu qaba. Midhaan irree qaba. Kun immoo dachee Oromiyaa badhaatu han ibsudha. Egaa kun irree surree ishee waan durii ani daa'imarree ta'e adaadaan koo tokko an akkasii jiggiitii lalisaa hin jedhamtu kunoon akkasii uffatti. Kana uffatanii fardatti ba'anii dubartoonni keenya jabduudha. Akka haadha akka biyyaatti immoo harmee anu jennu Oromiyaan akkas jechuudha.
Egaan sirba yookaas muuziqaa jaallattanii daawwattoota keenya biraan keenya maal fi daawwattoota keenya hammammaatti nu hordofaa jiru gidduudhaan isaan bashannansiisnee isaan bohaarsine walitti deebinu. Sirba jaallattan afeeruu barbaaddan. Ani sirboota baay'ee jaalladhu keessaa ani Alii Birraati, Dooktar Alii Birraa. Yaa bareeda uumaa isa jedhu sana jaalladha. Kana wajjinis xiqqoo ishee walitti dhufee bakka ofii isni ta'u dhufee gaarii. Egaan daawwattoota keenya kan amma yeroo kanatti waliin ilaalaa jirrus qophii tarkaanfii showudha. Iddoon nun itti argamnu bakki nun amma jirru kun iddoo hojii obbo Tasammaa Hundeeti. Ammallee turtiin keessan nu waliin ta'u isiniin jecha uummati Oromoo yeroo baay'ee mallattoo fi fakkiidhaan fayyadama. Kun maaliif? Waan qabatamaadha. Oromoon yeroo baay'ee nama ajaa'ibsiisu keessaa yommuu lola waraana Somaalee Ali Barkii maal goota koffiyyaa sanii warra du'e warra booji'e warra irraa fudhate maal goota inni Oromoon aadaa keenya yoo ajjeesarree mallattoo tokko yoo dhugaadhaan dhugoomsee malee sobaatiin fakkeessuudhaan ilma Oromoof hin ta'u. Ittiin milkaa'eessuuf milkaa'u yeroo malee milkaa'u hin ta'u. Milkaa'u. Tolga fakkiif suuraa amma kana arri ilaallee waliin argine kana keessatti suuraa gootaan argina. Suuraa gootaa kaasuu hin barbaanne moo maaliiftuu hojjechuu dhista? Waan bareeda. Amma tola dhaqnee barbaanne yeroo kaameraan jirutti kaameraan irra meeqa kaase. Han dhokatee jiru han uni argachuu hin dandeenye isa dhokatee. Amma suuraa kamirra etoo barbaanne iskeeliidhaan kaasanii dhiyeessuun hin danda'ama. Abbaan feete iddoo feete too barbaaddee argatu. Garuu isaan kana amma uumamni lafaarre manni dur jirurre yeroo ammaa hin jiru. Uumamni jiru hin jiru. Maal fakkaata laata? Oromiyaan maal laata? Isaan kun otoo hin badiin isheen sammuu keenya keessaa otoo waa tokkorre hojjenneetu darbina jenneetudha. Kanaaf malee kan waliin danda'amu salphaadhaan. Akkani odeeffannoo qabutti akka namootarraa dhageetti walaloo baay'ee namootaaf barreessitanii kennitaniitu jechuu dhageetan jira. Walaloon kun sirbadha moo geerarsa moo dhimma qabsoo irratti kan hundaa'edha moo yookiis kan jaalalaati? Hundumadha. Egaa Oromoon aartiisaa akkuma sakaanii baay'eedha. Lakkaa'amee dhumu. Yommeen waa'ee uummata keenya aadaa isaa ijoollummaa keenya farda qabnee iddoo hundaa dhaqnee naannoon keenya ajjeesaadha qondaala. Yoo isaan geeraran yoo isaan waan argee waan fa'ee dubbatan sammuu koo keessa jira har'a hin jiru. Inni kuni aartiin immoo wal qabatanatti fakkaata walaloos yeedaloos nama na qabatanii ani karan kamarree waan hin jiru nan kennaa fi nama baay'een kenneera garuu amma qilleensa irra oolee jiru hamburraa wal maraa kan jettu tokkodha falmataa kan kenneef. Dhageessisuu dandeessu? Hamburraa wal maraa karaan kee hamburraa wal maraa. Jibbamoo jaalalaa garaan kee akkamiittan baraa shaggaritti bu'een si eegaa koggaraa galgalaa uraayyuutti bu'een si eegaa koggaraa galgalaa hin jettu. Walaloo keessan baay'ee namatti tola baay'ee kan nama bohaarsudha. Akkuma kanas immoo geerarsa akka jiru beekna geerarsatti booddee nuffisa. Ulfaata egaa haa ta'u. Maaliif seete yeroo baay'ee ammas amma baay'ee iyyuu geeraramu. Duratti yeroo baay'ee ajjeesaniif galu. Namni naannoo keenya dhaqee duulee gafarsa leenca hooma hin ajjeesne akka dabooroo yookaan dabeessa tokkotti dhala. Oromoon goota dhagaa warri abbootiin keenya duulanii kanadha. Kun immoo dhaggeeffannaa siin geerarra. Kan geerarri jedhe geeraruu baannaan daa'imna isaa yoo hin jaalatu Oromoo kan geerarri akka naannootti. Yoo cidha ta'e hin geeraramu. Yoo hamaa ta'e daboota irra hin geerarama hin geerarama. Ergaa guddaa adda cimina isaa ittiin xiinsammuu ittiin bara hamaa tokkorree dabarsu waan hamaa tokkorree dabarsu weedduu geerarsa waan adda addaa. Isaan kun ammallee muraasni ammayyuu gara aartiin Oromoo hin tuqamne. Geerarsi egaa sagaleetti isheeyyuu mee hin jirtu mee
takkaan irraa jijjigsaa takkaan irraa jijjigsaa akka baasaa dinnichaa takka baasaa dinnichaa weenni mukarra bulee teegeen bishii fakkaata. Geerarsi dura dura booddeen machii fakkaata booddeen machii fakkaata. Badda boonnoo ta'anii hoolota dhabuun farraa fardeen dhabuun salphinaa saba guddaa ta'an. Tokkummaa dhabuun farraa mirga dhabuun salphinaa mirga dhabuun salphina. Okkolaan gaara jibbaa naaftirraan gadee jibbaa namna yaadni isaa jibbee maal abbaa isaa nu jibbaa. Dabareef gaafa yartuu walitti naafaa. Gaafa dhiiraan beekaniit maafan geerarsa laafa. Bishaan hamaan gudariit kan gabaabaan hin ceeneet kan dheeraan dorgommatu. Dhukkub namaan aariidha kan namni namaan beekne kan abbaan dhukkubsatu. Urjii lakkoofsin fitu ijoollisheet urjii lakkoofsin fituut yoo bariin fite malee gadadoo gaddin fitu. Yoo hojiin fite malee diina yaaddoon hin fituut yoo itti lixan malee. Ijoollishee lafoo allayyaa golga lafaa tulluudha googa lafa. Irrafu maalarrafaa feetu kanaana nafaa gannayyuu rafaan beet isayyuu narraate. Inni barii raffisuut isa badii barrisuut inni guyyaa raffisuut isa qullaa hambisuut eegayii lafta waaraa turamman si awwaala achi kufuu dide boorrikoot umuu dide boonyikoot booree yakurubbuttuu gootaat yoo guulta malee maaltu si yaabbiidhiisaa lubbuu yakurubbuttuu goota yoo duuta malee maaltu gayyaa dheedhiisaa. Attisoo seerri nawuut attuu dallaani nawuut ilma garaa waa yaade lakkii dhiisini nawu. Irsaasiitu kakkaasaa dhiira tuttu kakkaasaa tututtu keenna kaasee takka gabaree arbaasa. Ijoollishee alafoot yaadee fira danuut jooraan kee jira garuut. Wayyoo miila koot yashee deemteen dadhabneet wayyoo garaa koot yashee yaaddeen dadhabneet. Tole kan daawwattoota keenyaa hamma yeroo kanaatti kan isin daawwachaa jirtaniif kan isin bohaarsaa jirru waliin taaneetudha. Aartii kanas argitaniittu maaltu akka jiru maaltu akka ta'e keessa isaanis maaltu akka jiru walumaan arginee darbineerra. Ammas turtiin keessa qophii tarkaanfii shoo waliin haa ta'u nu waliin tura. Kun diddaa garbummaa natti fakkaata gaafa ilaalu. Bara kamidha kan isin hojjettan maal irratti hojjettan? Kuni Oromoo yommuu sana baay'ee muddama guddaa keessa jira. 2009 natti fakkaata 9. Unis immoo aartiidhaan hamma humna keenyaa waa ibsu uummata keenya qabsoo karaa aadaa isaa qofa otoo hin ta'in qabsoo irratti illee waa tokko wanni jechuun dirqama keenya jaa ta'eef amma kuni abbaa gadaati. Yoom guddisee kaase suura sana anis nan qabamaa norkatti wanni ta'uu danda'u. Oksineetu waan tokko kaase. Amma molqameera abbaa gadaa ta'eetu homti wayyaasaa wanni isaa ofirraa molqeera. Iyyaa jira gadoodeetu daa'imni isaa homti isaa uumaa jirti. Kana egaa yoommis dhagaadhaan kaasee waan xixiqqoo yookiin sana baay'een kaasee egaa kunuutu na harka jira. Kana uummatumti jirree ni beekanatti fakkaata kana suuritti kana. Tole gaanni gara fuulduraatti hojii aartii kanaaf haala kamiin itti fufuu fi deemsisuu barbaaddu? Egaa aartiin hojiin isaa tasgabbaa'uu barbaachisa.
boqonnaa barbaachisa. Kanaaf immoo akkuma hojjenne anna taasiseyyuu tokkoffaa tasgabbaa'anii taa'uu dadhabuudha. Inni kun immoo humna dhabuudha. Humna jechuun egaa dinagdeedhaan naa ta'u waan baay'eedha waan tokko. Kana ammani asuma sharaa marree miti wanta ani ofii koo kalaqeetanii ammantitti kun irratti hojjechaa ture. Ittuma jirrutti immoo waan rakkinaa qofa odeessina toon ta'in jabaanneet immoo hammuma dandeenyurree waa hojjenna. Jedheetan malee waan baay'eedha. Fal'aanaan hin tuqamu. Aartiin Oromoo fal'aanaan hin tuqamu. Yoo isi boosisa. Aartiin Oromoo waan irraanfatamee awwaalamee baay'ee wanti dhokatee jiru baay'ee. Tole egaa sagantaa keenya gara goolabuutti deemaa jirra. Xumuratti geessaa jirra. Ogummaa keessaniin kan wal qabatee yaadni isin uummata Oromootiif yookaan aartiin kun bal'atee guddatee dagaagee uummata Oromoo bukkeetti bakka guddaa argatee akka dagaagee jiraatuu fi uummataaf yookiin ola deemtotaaf dhaamsa dhaamtan. Nama waa tokko kalaqan jajjabeessuuf reqa haamileedha. Amma asitti namni tokko dhufee nu gaafatu aadaaf turizimiin irree amma asitti dhufee na gaafatee meerree maal hojjeta hojiin ani hojjedhu baay'eedha. Amma inni ani odaa akkasitti yeroo dura kunoo amma obbo Zarii Wadaajoo artistii Zarii Wadaajoo farra beeku dura namoonni baay'een nu beeku. Garuu haa beekan malee nu jajjabeessanii wanti jedhan namoonni aadaa fi turizimiin irree dhufee kan akkas godhi kan akkas akkasittiin kana nu jedhu hin jiru. Numri bukkee dhaabatu hin jiru. Kanaaf immoo ani jaalalan qabuu fi kanan isa kana wanta komportaatoo irratti hooma irratti waan arge irratti hojiin ofii oomishuu irratti hin kaasaa jira. Naa guuteete kanaafuu jajjabeessuu qabnu. Aartiin calaqqee saba tokkooti. Geerarsa tokko daawwattoota keenya turtii hamma yeroo kanaatti isin waliin kan dabarsaa turre iddoo hojii obbo Tasammaa Hundee deemneeti sagantaa keenya gara xumuraatti finneerra qophii kana akkasitti hojjetanii aartii Oromoo bal'isanii isin bukkeedhaan ga'anii jiru. Isaaniin nagaatti dhaabne gara goolabaatti deemna. Galatooma anillee baay'ee isin galateeffadha. Iddoo kanatti na barbaaddanii achi jireettanii dhuftanii ruuqa kana keessa na gaafachuun keessan ani baay'ee isin galateeffadha. Galatooma fayyaa ta'a. Nuzuraadha. Egaan daawwattoota keenyaa qophii kana akkasitti qopheessine isinii waliin turreerra yaada qabdan tumsa nuuf qabdan karaa imeelii feesbuukii fi karaa lakkoofsa bilbila keenyaa yaada qabdan nu biraan ga'uu fi nu quunnamuu dandeessu isiniin jenna. Nagaatti.